Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhayi annagaa kootii galata waaqaa baga nagaa fayyaan abdii guddaa qaba jechuudha. Maal qabattee nu dhuftee kophaa kee osoo piraankii tokko nuun fidini osoo mooyyuu waan nam kofachiisu tokko nuun fidini maal gocha dhuftee kophaa kee naan jechuun keessa hin oolu. Akkuma argitanii kophaan jira urufan jira siinis urufaa siin jechuudha dooshaa qarreen jira. Sababni asitti ba'eef neetwoorkii barbaadudha jechuudha irra caalatti. Egaa asumarratti immoo waan tokko jechuudha isin jechuun barbaade yookaan immoo waan beekurraa egaa namoonni gaafii na gaafattanis waan jirtaniifi gaafii keessan kanaaf deebisuu deebisuuf waan xiqqishuushi jechuudha. Viidiyoo guyyaa darbee osoo mucaa kiyya baay'ee oddoo koo keessa deemdeemu isiniif hojjete tokko jira. Viidiyoon sun waa baay'ee irraa barattanii akkasumas immoo gaafii isinitti kan ta'e gaafii kan tokko maal jedha seetanii warri ani maqaa namaatiin bitee lafa manatti gaabbanii maal naa wayyaa waanaan jedhamu kaa obboleettiin kiyya tokko na gaafattee jirti jechuudha. Egaa anis waan beeku waa jechuun dhufe jechuudha. Innis maalidha obboleettii kiyya maalasin jechuu barbaada. Egaa duruma dursaa yoo waan kana waa'ee qabeenya tokko waan tokko lafa godhadha gaafa jettanii yaaddanii dursaa itti yaada. Namni kuni nammiidhu jettanii hin yaadina. Namni nama miidha. Namni akkuma jaalalli jiru jibbis jira. Akkuma wanti hundi jiru booddeemu namatti jijjiiramuun jira. Ebeluun na jaalata ebeluun immoo akkas nan godhu jettanii tasumallee nama amantanii nama akkasitti nama hin fudhatinaa isinii jedha. Maaliif jennaani namni yeroo ammaa nama amansiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hanga qabeenya kee harkaan gaatutti hanga waan kee hunda harkaan gaatutti akkasitti sitti mimmi'aayee siifan hojjedha rakkoo tokko hin qabu jedheetoo jechuudha. Isin gowwoomsuu danda'a jechuudha. Egas immoo namoonni hedduun keessan irraa of eeggattanii maqaa keessanii waan godhachuu barbaaddan xaarii keessan haala saniin osoo godhattanii bareedaa isiniin jedha jechuudha. Inni biraa immoo obboleettiin kiyya akkas jettee kan gaafii na gaafatte kun gaafii ulfaataadha jechuudha. Ani waan kana godhi jedheetillee waan sitti himu tokkollee hin qabu jechuudha. Jalqaba duraarraa itti yaaduu qabda turte jechuudha. Maaliif namni kun boru nagaa laata na kaadhaa jettee yaaduu qabda turte. Egaa asanuyyuu amma natti gaabbaa jiranii waan jedhudha jechuudha. Amma immoo kan gaabbaa jiran kun keessattuu baay'ee ulfaataadha. Si sodaachisanii maallaqa garagaraa si dabalchiisuudhaaf jechuudha. Irra caalaa akkas nama gochaa jiru jechuudha. Maallaqa dabalchiisuu yookaan immoo irraa'uu maqaa isaatti jijjiirrachuu maqaa keetti jijjiirrachuudhaafuu baasii guddaa isaafis nama maqaa isaatiin bitte kanaafis baasii guddaa baasta jechuudha. Amma kanumarra mootu maqaa keessaniin osoo bitattanii gaariidhaan isiniin jedha. Egaa namoota hedduudha ijoollee baay'eedha warroonni nyaatamanii haala kanaan humna isaanii dhabanii qabeenyaafis qabeenya isaanii dhabanii warreen hafanii hedduu isaaniiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e egaa kanammoo maal gochuun qaba? Mee isinoo maal jettuun obboleettii keenya kana maal gorsitu? Ani akka kiyyatti jechuudha obboleettii kiyyaa waan ani ishee gorsu egaa sossobiituma akka isaan sitti hin gaabbinetti sossobdeetuma deebifachuu yookaan immoo egaa waan egaa situ waan kee bade waan ta'eef akka namni sun ta'e hin ta'ini malaan jechuudha. Kan malaan bishaan waaduu isa jedhamu san jechuudha Oromooni. Kanaafuu malaa waan ta'eef malaan waan kana hundaayyuu sirreeffachuu akkasuma maqaa keetti zoorfachuu qabda. Maallaqallee hanga si gaafatan hunda si gaafatu isaan jechuudha. Fakkeenya erga haga kana hunda dubbii sitti gaabbuu kanneen yaadaniiti sitti gaabbuu erga yaadanii waa sirraa barbaadaniiti jechuudha. Maallaqa wayii waa baastee maqaa keetti sirreeffattee haala saniin deebisuu hin dandeessa. Seeratti illee gaafa dhiyeessitee seerri nama abbichi bitame maqaa isaatiin erga bitame lafti kiyya yoo jedhe ati waan gootu hin qabdu mannis kiyya mana soo ta'e
mannis kiyyaa homaarraan qabdu isheen haga jedhutti oo jedhe wanti ati irraa fuutu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu sossobumaan egaa nama kana sossobaanis waan garaagaraa maallaqa wayii waa itti kennuudhaan akkasumas immoo seera bira waliin geessin jaarsolee yookaan maanguddoo walitti ergattanii haala saniin lafa kee sirreeffachuuti dandeessaa siin jedha. Kuni gorsa xiqqishuu ani siif laadhudha jechuudha. Baay'ee waan beeku hin qabu siin jechuu barbaade tananii egaa gorsa tanuma waanuma haga hoodaa kana waanuma xiqqishuu kana isiniin jechuu fanan jechuudha kophaa kiyya dhufe egaa haala saniin yeroo jalqaba duraa namoonni hedduun nu anuu maqaa kiyyaanis siin bita rakkoon qabu anafaa jechuudha. Namoota hedduutu maqaa keetiin sii bita rakkina tokkoyyuu hin qabu ani rakkina tokkoyyuu hin qabu maqaa keetinan maqaa kiyyaan sii bitee gaafa dhuftee sirreeffatta rakkoon qabu jedhanis jechuudha. Kan isaan namaa bitanii ka'anii booddeerrammoyyuu egaa maallaqni keetti dhumee bittee akkasuma mana irratti ijaartee akkasuma babbareechitee gaafa qabeenya godhadhe baqqaa nagaa wanti tokko erga waan tokko gadi dhaabbadhe nagaa jettanii itti boqonnaa sammuu keessanii fudhachuu heddaniitti immoo namoonni hedduun boqonnaa sammuu keessanii sin jalaa fudhatu nageenya keessas sin jalaa booressu jechuudha. Dhugaa dubbachuufi egaa qabeenya ofii dhabuu jechuun nagaa dhabuu jechuudha. Garuma hundattu garuma tokkoon ilaalanii kanaafuu immoo ati nagaa kee eeggachuudhaaf jalqabuma duraatti yaaduu qabda jechuudha. Nageenya sammuu keetii yoo barbaadde jalqabuma maal gochuun qaba ani maqaa namaatii gochuun qaba moo maqaa kiyyaan gochuun qabaatti yaaddee godhuu qabdaa siin jechuun jaaladha hundi keessanuu jechuudha. Akkamitti maqaa keenyan bitannaa achi teenyee bisilaa biyya ormaa jirraa warreen jettan immoo maqaa keessaniin bitamuu hin danda'a. Akkasumas immoo mallattoo yookaan haati keessan yookaan abbaan keessan maqaa isaaniitis ni mallatteessanii maqaa keetis mallatteessanii haala sanii sii bituu danda'u jechuudha. Nuti haala saniin yeroo sanii fayyadamne jechuudha. Nus isinis immoo haala kanaan fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Maqaa namaatiin bituu osoo hin taane ati qabeenyi keessi ilaalata waan ta'eef maqaa keetiin godhachuu ni dandeessaa jechuudha. Kana fakkaata egaa asirraa barnoota hedduu argattu jedheetu abdii guddaan qaba jechuudha. Keessattuu warroonni haaraa biyya namaa amma dhaxxanii warri hojjechaa jirtan jechuudha. Warri hojjettanii of jijjiiruu barbaadan jechuudha. Keessattuu lafa bitachuuf warreen barbaadan maqaa namaatiin osoo ta'uu baate baay'ee gaariidha. Namni isin ganaa qabeenyi keessan booda isin jalaa badaa booddeerra qabeenya keessan dhabdanii ofitti aaruu dandeessu akka sammuu ta'uu dandeessu hamilee isin cabuu danda'a. Kanaaf immootu maqaa namaatiin godhuurra maqaa keessaniin godhachuutu baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Gorsa xiqqishuu tanatti fayyadamaa asumaan kinoo as kanas daawwadhaa isiniin jedha. Egaa warroonni immoo karaa akkas magaalaa qarqaratti jechuudha amma lafa kaartaaf pilaanii hin qabne warreen barbaadan jechuudha. Kun booddeetti immoo kaartaaf pilaaniin waan itti ba'uuf rakkina hin qabutti akka naannoo keenyatti kaa'ama kaartaaf pilaaniin irra hin geenye ganaadhaa kaartadha malee kaartaaf pilaaniin irra hin geenye. Kana fakkaataa bitachuu akkasumas immoo guyyaa kaartaaf pilaaniin dhufe immoo itti baafachuu ni dandeessu. Akka duraatii miti jechuudha. Baay'ee waddade lafti baay'ee ol siiqee jira jechuudha. Karaa 500 jechuudha gara amma ani jiraadhu aga 400ti. Egaa warreen ana manatti waddadee jira waan ta'eef lafa kaartaa qabu lafa ulaagaa isaa guuttate hunda bitachuu hin danda'u. Kanaafuu isa kana bitadhee kuni karaanis irraa bahee karaas dhiisaniitidha kan gurguratanii karaan safee iddoo kwaalitii isaa eeggate haala saniin gurguratu jechuudha. Warreen gurguratanillee warri bitanis immoo haala saniin eeggatanii namoota hedduutu bitate irratti ijaarrachaa jira waan ta'eef kan biyyaa wajjinii masqalaa jedha Oromoon jechuudha. Kanaaf biyya galee wanti qoosan bareeffachuutu caalallee warreen jettanii yaaddanii haala saniin lafa keessa bitattanii
sagantaa qabachuu ni dandeessu siniin jedha. Iddoo qabachuu waan tokko kiyya jettaniitumaayyuu itti inni jechuun gaariidha siniin jedha. Kana fakkaata horaa